Video gabaabduu kana keessatti X Empire irratti guyyaa list ta'e jechuudha. Tookini hojjettanii asirratti inni isiniif kenne kana warroonni select chart program yookaan immoo gara chartiitti tookini qabdan kana hundayyuu ergitanii X Empire immoo tookini keessan isinirraa hir'ise akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu warroonni tookini asirratti argamu kana nyaatamtan akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan. Namoonni baay'een yeroo jalqaba X Empire list ta'ee tookini isaanii ilaalanitti select chart program ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti tookini asirratti argatan kana jechuudha. Irraa hir'isee jira. Ana irratti hin hir'ifamne isinirratti hir'ifame yoo ta'e hir'isuu qaba ofirraa hundi isaaniitu jechuudha. Asirra hir'isuu qaba taanaan tookini asirra jiru kana garamitti ergitanii jirtan jechuudha. Gara chart programitti ergitanii jirtanii yookaan nyaatamtanii jirtanii jechuudha. So tookini kana akkaataa ittiin deebifachuu dandeessan karaa salphaa tokko isinitti agarsiisa. Karaa salphaadhaan deebistanii argachuu dandeessanii warroonni X Empire hojjettanii airdrop keessan irratti tookini hojjettan san gara chart programii ergitanii nyaatamtan akkaataa ittiin deebistan viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raab. Bakka jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo kanaan X Empire irratti tookini argattan gara chartii programiitti yookaan immoo gara chartiitti ergitanii yookaan nyaatamtan ta'ee fi asirraa yookaan asirraa hir'ifamu ta'e akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan ni ilaalla. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Viidiyoon tun baay'ee tokko gabaabduudha. Isin qarqaarti gaafii namoota baay'eeti waan ta'eef viidiyoo kana qabadhee isin dhufe. Kanaan dura X Empire keessan akkaataa ittiin waletiiwwan akka Bybit, OKX, Getayo, akkasumallee Telegram walletii, Toonkeeperiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san daawwachuudhaan salphumatti tookini asirratti dhaggeeffattoota koo hojjettan baafachuu ni dandeessan. Gaafa list ta'e yookaan immoo Oktoobar 24 irratti list ni ta'a. Gaafa san baafachuu dandeessan. Garuu asirratti of eeggannoo tokko isiniin ibsuu barbaada. Hangasitti walletii keessaniin hanga Oktoobar 23 sa'aatii 6tti jechuudha yookaan connecting godhin ta'e yookaan walletii keessanii yookaan wal hin qunnamsiisin kan ta'u ta'e gaafa list ta'e bifametti tookini asirratti hojjettan kana guutumaan guututti ni dhabdu. Kanaafiyyuu ammumarraa kaastanii walletii qabdaniin wal qunnamsiisuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Kana akka of eeggannootti isiniif ibsuu barbaadeeti. Namoonni baay'een connect hin goone waan ta'eef. So amma akkaataa ittiin gara chartiitti yoo ergitan tookini keessa yoo isinirraa hir'ifame akkaataa ittiin deebistanii argachuu dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisu. Egaa duraan dursitanii gara bootii X Empireetti osoo isiniin dursitanii bakka pileetii gootan kanarratti asirratti barreeffamoota adda addaatu isiniif jira. X Empire bakka kanarratti jechuudha. Namoota hanga ammaatti itti fayyadaman miliyoona 33 olidha. Isa kanarra seentan bakka bootii aappicha kana jechuudha. Bootii kanarratti bootii X Empire kana inni seentanii gara keessatti pilee osoo hin godhin bakkuma kanarratti profaayilii isaanii kanarratti jechuudha. X Empire ka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Asirratti kan deeffachuu dandeessan yoo tookini asal hojjettan isinirraa hir'isee gara chartiitti ergame jechuudha. So deeffachuudhaaf salphaadha. Akkuma asirratti argartan linkiin sappoortota asirratti argama yookaan immoo @X Empire support bot ka jedhutu argama. Isarratti kilik gootan salphumatti deebifachuudhaaf. Kanaan dura keessa seentanii kontaaktii gochuudhaan kan deeffachaa turtan rakkoo isin qunname kan furataa turtan. Amma garuu asirratti waa'ee chartiitti wal qabate asirratti maxxansanii jiran. So akkuma asirratti argartan gara natti isin fudhata start ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Booti makanaan deeffattan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo support contact isaanii linkii makanaan deeffattanii jechuudha. Garanatti isin fudhataa ergasii immoo contact and operator ka jedhutu jira. Isarratti kilik gootan contact and operator ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Baay'ee tokko salphaadha. Asirratti rakkoowwan isin qunname hundayyuu asirratti ibsachuu dandeessan. Tokkoffaa kan walletii wal qabate yoo ta'edha. Lammaffaa identity tokens chartii gara chartiitti ergitanii tookini keessan yookaan nyaatamtan ta'e yookaan immoo appicharraa yookaan isinirraa hir'ifamu ta'e akkasumallee corporationidhaan akkasumallee another question gaafii biraas yoo qabaatan jechuudha. Isaan kanneen keessaa kan barbaadnu nuti tookini keessantu isin irraa hir'ifamee nyaatamtan waan ta'eef identity tokens chartii ka jettu kanarra kilik gootan. Baay'ee tokko salphaadha. Gara sitti ergee jira gara chartiitti ergee jira jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argartan if you send X tokens to charty on October 18 isin jira. A button to cancel the transaction is now available in the app. App keessatti available isiniif ta'a yookaan deebi'ee inni argattanii jechuudha. So kanaafiyyuu dhaggeeffattoota koo October 19 duratti yoo kanaan dura kan gara chartiitti ergitanii jiraatan ta'e salphumatti deebistanii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Ammas yoo deebi'ee isiniif hin dhufne ta'e akkaataa ittiin deeffattan ammas isinitti agarsiisu. Steppii xumuraa irratti jechuudha. Ana already walletii kan koo irraa tookini nan hojjedhe narraa hin hir'ifamne isiniin jedhee jira. Jalqaba irratti sababni isaa select chart program kan jettu kana hin tuqne waan ta'eef isin deeffachuudhaaf deemaa jirtan waan ta'eef amma support tiimii isaanii kan telegiraamaa wal qunnamsiifnee chartii irraa kan nuuf deemu goonee jirra. Ammas cancel gochuu yoo barbaadan maal gootanii sarara sadiitu argama gubbaa kanarratti isarra kilik gootan. Ergasii immoo settingiiwwan asirratti naaf dhufan kunniin anarratti hin nyaatamne yookaan immoo gara chartiitti hin ergine waan ta'eef naaf hin dhufu. So isin biratti cancel ka jettutu isinii dhufa. Cancel ka jettu sanarratti kilik gootuudhaan
geeffachuu dandeessan. Warroonni chaartii pirogiraamii irratti ergitanii tookinii keessan nyaatamtan jechuudha. Haala kanaan salphumatti deebistanii argachuu dandeessanii. Egaa viidiyoon tun baay'ee tokko gabaabduudha. Egaa dhaggeeffattoota koo information gaggabaaboo akkana karaa chaanala kan koo Telegiraamaatiin isiniif kaa'u waan ta'eef chaanala kan koo Telegiraamaa join gochuun dagatanadha. Join gochuudhaaf immoo baay'ee tokko salphaadha. Kanaan dura bal'inaan isinitti agarsiisee jira. Linkii isaa bakka viidiyoo kamiyyuu itti daawwattan description jalanii argattu. Akkanumallee Telegiraama irra erga seentanii booda bakka sarchii baarii kanarratti @soofumar jettanii sarchii yeroo gootan salphumatti deebistanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Channel kan koo Soofumar app salphumatti argachuu ni dandeessanii. Karaa channel Telegiraamaatiin na hordofuu dandeessanii. Ergasii immoo Soofumar Media kan jedhudha. Soofumar app osoo hin taane Soofumar Media kan jedhudha. Subscriber 3,553 ol geenyee jirra. So isa keessa seenuudhaan join gochuudhaan egaa information haarawaa waa'ee airdropiitiin hojiiwwan online barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu asirratti illee viidiyoo gaggabaaboo odeeffannoo gaggabaaboo asirratti isiniif gallakkisa waan ta'eef asirratti na hordofuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota koo viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata kan irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kana farwatatan subscribe godhaa, video kana immoo like share gochuudhaan hadiyyoo keessan dhaqqabadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.